Uummanni kaleessas wal loleen beeku arras wal lolaan jiru. Kan uummata walii buusu nu jechuudha. Warra mootummaa keessa jiru kana laallachuu qaba jechuudha. Uummanni keenya hin sobu, soba nu barsiisaa jira. Uummanni keenya hin hatu, hata nutu barsiisaa jira. Uummanni keenya waliin jibbu, nutu jibba barsiisaa jira. Kanaaf namni nuyi waliin dubbachaa jirru biyya balleessuu hin qabnu miidiyaadhaan. Nagaa biyyaa booressuu hin qabnu hooggansaan. Qumaara hojjechuu hin qabnu. Tokkummaan akka dhufu, uummanni akka wal jaalatu. Sabdaneessummaan obbolummaan akka jabaatu gochuudha qabnaa. Kajedhu dubbachaa jira. Namni itti dubbachuu jirru uummata rakkachaa jiru kanatti miti. Isa nutu rakkisaa jira. Namni itti himaa jirru warra mootummaa keessa jiru. Gadadoon uummataa oddoo daa'imni lama mojoo makara argitu. Haati deesse akka hin yaalamne odoo rakkattu. Ammoo kan kun itti dhagahamuu dadhabee waan biraa dubbatu. Kanatti himaa jira. Nageenyi uummata keenyaa bu'uu qaba, miidiyaan kana dubbachuu qaba, jaarsi kana dubbachuu qaba, iyyuun kana dubbachuu qaba. Uummanni keenya dhumee jira. Kana sirriitti lafa qabsiifne yoon dubbatiin uummataaf dhaabbannee hin jiru jechuudha. Kana wanni hojjechaa jira.